sirna gadaa Oromoo keessatti odaan galma heeraa fi seeraa waan ta'eef odaa jalatti dhugaatu dubbatama, seeratu lallabama, seeratu tumama, roobaaf nagaatu kadhatama, dhibeetu falama, daangaa bulchiinsaa fi siyaasaatu murtaa'a yookaan caasaa sirna gadaatu diriirfama, heeraaf seeratu achi waraabama, haala jiruuf jireenya hawaasaatu jalatti mari'atama. Odaa jalatti seerri ni tumama, ni lallabama malee hin raawwatamu. Seerri kan raawwatamu yeroo baay'ee dhaddacha, yaa'aa fi bahima yookaan manbal'ootti. Odaalee wiirtuu sirna gadaa Oromoo keessaa odaan roobaa uummata Oromoo hundaaf odaa murtii jalqabaa akka ta'e ragaaleen ni himu. Odaan roobaa bara 1316 hanga 1378 tti wiirtuu sirna gadaa Oromoo ta'ee tajaajilaa ture jedha seenaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin egaa odaa roobaa jalatti argamuudhaan waa'ee odaa roobaa kan isinitti himnu ta'a. Abbaan gadaas nu biratti argamaniiti kan jiranii seenaa isaarraa eegallu odaa roobaan mee seenaa isaa nutti hima. Odaa roobaa jechuun bakka sirni qoraa murtiin Oromiyaa yeroo fiixee irra ture gaafa tokkoomee gara wiirtuutti dhufu itti miiloo waliigalaa murateedha. Muummicha Odaaleeti. Odaan roobaa murtii fi ittiin bulmaatni uummata Oromoo kan waggaa 8 achitti lallabamuu eegaluu fi miiloon Oromoo yeroo jalqabaas achitti dhaabbachuu isaatiin odaalee naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa wiirtuu sirna gadaa ta'ee akka filatamu taasisee ni himama. Odaan roobaa odaa lallaba seeraa odaa murtii yoo ta'u odaan bultuu amma jechuun itutti argama arge odaa murtii seeraati. Seerri si lallaba mudhiin buttaa achitti cita. Achirratti cita. Katuula mallee yoo dabarte jechuun odaa horata manni horatata. Kuyyoo ol dabarte amma roobalee ta'a jechuudha. Wanni keessa jiru bulluq jiru sun jechuudha wallaba. Achirra gadi garagalee odaa girootti irraa fudhata duraanii odaa giroo irraa jijjiirate odaa mormor ka gujiitii kenna amman. Bultuu masii jennee kana sanii kenna. Birmajii lallaba seeraa shanaffaa kana fidee jechuudha. Kun amma sirnaan quxisuu yoo ta'e seeraan hangafoo. Bifa saniin Oromoon gilasaa fiixeerraa gara wiirtuutti fidatee asitti miiloo waliigala miiloo jechuun maalummaa sirna gadaa Oromoo keessatti walitti dhufeen isaa fuudhaa heeruma goraagumaan isaa nyaataa dhugaatiin qubsumti isaa walammannaan isaa moggaasa maqabaasni isaa tokko tahuu murate halkaa tanarra jechuudha. Achi dura biyyuma jirutti gosooman bokkuun bula malee fiixeerraa gara wiirtuutti hin dhufne jechuudha. Wiirtuutti kan dhufe jaarraa 16ffaati jechuudha kan murate. Sababa fonqolcha diinni alarraatti jiraatu gadaa gaaladii jedhu gaaladii. Gaaladii isa galaa diida. Kakuun afaan Arabaatiin qabee, kakuun afaan Amaaraatiin qabee, Oromoon qabee gadaa qaaraa keessa qaxiyyaa wal fixurraa gara bade walitti dhufee tokkoon jechuudha. Kanaaf miiloo jechuun maalummaa sirna Oromoo bakka itti muratee lallabaan goorootti galate. Ardaan jiila kana amma wiirtuu lallaba seera waliigalaa yoo ta'u ka qaallichi torbaan Oromoo walaaburratti torbaan baalli illee as jira. Eegas ammoo irreecha araaraa fi wal jaalala tokkummaa dhawaa dhibaayyuu milkeetti ilaallatu Finfinnee warra Finfinnee irra jira. Waggaan ka walitti dhufee Oromoo wal to'atu achi. Kaluba 8 gadaa goorootti haala lallabatu illee malee muraamurtii walitti dhufu qaalluu abbayyoo dalloo bira dhaqeetti as dhufu kana. Ardaan jiila 8 wiirtuu Oromiyaa amma odaa roobaa caffee lallaba seera waliigala Oromiyaa walaabu qaalluu waliigala Oromoo horri Finfinnee walitti dhufeenya tokkummaa fi jaalala hobbaatii waaqaaf qabu. Odaan shanan kana Oromoon ganna lakkaawa malee Oromoon lakkaawa. Ganna jechuun amma ani waggaa 43 jiraa miti ganna 6 jira. Ganna 6 jechuun walirratti gadi dabsee waggaa 8 bakka yaadame odaalee kan amma nu akka fudhannuun ganna sanii lakkoofna malee inni dura bule inni booda bule luba isaa lallaba bara Oromoo isaa gannaan qaba. Waggaa 1300 yoo ta'e amma inni ganna gamdaa ganna 300 kanaan. Odaa roobaa jalatti seerota lallabaman keessaa kanneen ijoo ta'an seera adii, seera gurraachaa fi seera diimaa jedhamu. Seerri adii yakkoota barii irraa hanga dhihaa duutti raawwataman kan ilaallatu yoo ta'u gochoota ifaan osoo dukkana dahoo hin godhatin kan raawwataman ta'ee
Adabbiin isaas seerota gurraachaa fi diimaarra salphaa akka ta'edha kan himamu. Seera gurraachaa jechuun ammoo yakkoota dukkana dahoo godhachuudhaan dhiha aduu irraa hanga bariitti raawwatamu ta'ee yakkoota ajjeechaa qaamaa hir'isuu fi dhiiga baasuu kan hin ilaallanneedha. Adabbiin isaa seera adiirra ni cima. Sababni isaas namni tokko halkan yeroo namni dadhabbii guyyaa hojii oolee boqochaa jiruu fi dukkana dahoo godhatee yakki raawwatu ija diinaatiin waan ilaallamuuf yakkichi akka cimu taasisa. Seera diimaa jechuun seera lubbuu fi dhiigaan wal qabatu yoo ta'u akka warra kanneenii yeroon hin daangeffamu. Yakkoonni kunneen gumaa, qotalii, goraa jechuun akkaatuma sadarkaa cimina gochaatti qoodamee ilaallama. Wiirtuu sirna gadaa odaa roobaa jalatti dhaddachoonni seera gadaa itti muranitti wal bulchaa turan 20 akka jiran ni himama. Dhaddacha kan jedhamu kun taayitaan yookaan aangoon isaa dhaddachatti waan heerameef dhaddacha seeraa jedhama. Dhaddachoonni 20 kunneen 9 godinaalee Arsii lamaan keessatti 11 ammoo godinaalee Baalee lamaan keessatti argamu. Dhaddachi manneen murtii bara kanaa faanas wal fakkaata. Waldhabdee fi walitti bu'iinsa qaamota garagaraatu gaaddisa kana jalatti fala argata waan ta'eef. Gadaanis bara namuu hin dammaqin dursee hubatee sirna bareedaa kana lafa kaawwate. Amma bakkeen nu jiru tun lallaba seeraati. Gadaan jaarsaa sun asirra godaanaa jaarroo ta'edha. Jaarsi jaaree sun achii bahee karaa qilxuu dhibbaatiin bahee gaafa yaa'ee maarree harri buqqisarrii jedhanii sireen as gubbaa jirti. Achi jaarsarraa harri buqqifatee eegas siyaasaa keessaa bahuuf jaarsi gaasiin kaleessu goyita. Boonsi darbata fardaa goodansi darban kirrisan taa'u. Eegachi baalli irraa fuudhee irraa buqqifate deeme dheeree jedhanii dinikuma kanarra jira jechuudha. Dheertuu hambaa achi lafa kaatee kormee jedhe korma falaa achi qalatee aweetuu jedha. Aweetuun sun awaashanan gadaa achi jira. Xabala jedha achitti gadaa dhiqee isa baalli irra fudhate. Isa 8 dhufu fudhatuufi gadaa jala gadaa adulaa. Amma ita baalli irra kun fudhatu kun adula aduu hambaa fudhatu. Waggaa 32. Kun kontoom amma kottee mana isaanii seenee jala jira inni sun. Waggaa 16 booda fudhatu. Sadeen gadaa aduu hambaa sana achi dhiqa xabala sana. Hin beekamne amma murtiin diniqa murtii kunini jechuudha. Bira ol tartee achuma ayyaatee hariiroo jedhanii hariiratee gadaa jaarsaa tana beekte kabajaa nama jaarsi siyaasaa keessa duguugu jiraanyu gadallee dhikee irraa bahe. Tulluu san seenaa ginna ginnir jedhama garuu ginna jechuun bakka jaarsi itti dabbasaa isaa aadatee duguugee irratti booda keessaa namni jaarsa laphee bororaa akka ta'u. Kanaaf duuba ardaan kun akkana jira as duranii eessa bakki gadaan itti walii dabarsu diniqa gaaguroo kachi aanu san kun hangafa sun guutuu amma ganda caancoo keessa ganda irbooraa jedhanii asiin baatee ardaan adii kanarraa nyaatee burraaqsan ceetee irra galtee faaqii ta'ee dhusanii fardi faaqisiisee ceetuudha karaa baadooriitu ce'e. Gadaan achi bulee eega qabsiifate. Irboora gadaa achitti aangoodha irboora jechuun dabarsaa fi meedhicha seeraa achi kennaa fi diniqa odaa roobaa qacaanu malee gadaan katti walii dabarsu bakka dhihoo kanaa miti. Achitti irboora kennee fi meedhicha dabarsee fi tarree gadaa shananii amma namichi bargaa farda abbatee jabana ta'e waan sodaatu tarreetti dhufna argaa tarree bakka jabanatti tarree kan ishee agumatee dhufee maqaa safaraa sammuu loonoo jedhee gorsaa bakka reef walitti dhufanii waa gorsa buusaa bonufa isa ajjeeftee gumaan dabaasitti jiru inni goreessitee gorri dabaasitti jiru inni dallaa hambaa qaarifte inni ameessa namaa gaaditoo murte rabbi sitti argeefitti argi jedha. Kammoo ajjeesee hugnaa baasuu dadhabellee achitti ka fuudha barbaadee waan fuudhuun dhabellee haftichaa lallabee qeerrichaa lallabee akkasii jedhe achitti dhimma xumuree waggaa 8 dhufu gadaa nagaa buusee duniyaa raabaadorii gadaa saniitii kenne kaan irraa falee qulqulluun as dhufa gaas lallaba seera goora. Seera sikkoomandoon lallabata ka oromiyaan lallabata seerri fidduu kanaa fidantuu goorootti hin galadhu seeraan baatii muramte jedha. Dhibii tokkoon mura odaan rooba. Dhibii tokko dhibaayyuun dhibbaa mure tokkorraa waa ka'anii dhibii tokko asitti mure ardaan jila amma lakkoofnee kun hin dhoysine as dura akka kanaan deema.
sirna gadaa. Gadaa akkamitti walii goone. Intalaa gurbaa sirnaan bulee seera mureemi. Amma ati yoo jenne ati amma qeerrittiidhaa. Waan si gadaan goode qaba ka uuman sin dabarsine waggaa 24 achi intalli takka amma wayyumtisi golgatti malee goljatti mureef malee alatti muruuf wayyitti. Waggaa 12 irraa kaasee safuu amma gara seera safuu intalti waggaa 12 geeti darabbaan sirbiti garuu daraboo si waliin haga addaan fagaatu qaba darbee lafaan hin dhawutti ta'een wayyoomaa dhufti seera safuuti. Haga waggaa 20tti jechuun intalti sun uumaa guutuu qabdi. Eegas achi yoo kan heerumnillee taate sirnicha keessaa haftittiidha. Itti lallabanii qeerrittiin. Gurbichi ammoo gaafa waggaa 24 daannisa murataayyuu maatii ijaarata barbaada dhiira ta'uu mirkanaayyuu. Kanaafuu sirni gadaa kun akkanaan dhufu yoo sirna baranne gara seera muraamutti dhufnaan Oromoon katti dafuu qabdu amma sirnicha. Seera gadaa amma yoomte keessa manni murtiis amma kennu abbaan alangee amma jedhan heera qora. Kenna hunduma teennarraa gara tiyyatti yoo nu deemne waan dhabne hin qabnu beekuudha amma kan nurraa qabnu. Odaa roobaa oduun isaa roobaa nagaya homaa hamaa hin qabu. Wanni inni ol jedhee shanacha odaa fi kaf jalaa qabu waliin abbooma hin jiru. Silaa kana dura ol ka'ee galmi isaa asirraa cululuqee koottu dhufee isaati. Amma odaan roobaa faanuma sanirra deebi'ee amma koottu dhufeerra jira. Wanni inni irra jiru yoo jiraate illee ilmaan sikkoo mandoo gadaan odaa roobaa ta sikkoo mandootiin. Odaa roobaa gadaan isaa hayyoota Oromiyaatiin filatama. Bara 5 qofa bulcha. 8 daddacharreef isin jedhe ka Oromiyaa hundaatiin filama. Sikkoo mandoo keessatti argamu malee. Sikkoo mandoo seera gooroo isaa walii ambayee yoo lallabate daddacha gadaa fi galataan. Kanaafuu Oromiyaan hundi waan dagattee fi qubsuma sikkoo mandootiin akka inni hin hiyyoomne waan irra jiru hiyyoomatee oduutti galee warri irraa hafan daddachi isaa 5. Odaa kana malee kun daddacha odaaleen kun marruusa biratti dhawaatan dachaasee gadaa gooroo lallaba. Fiixeen kana kun akkanumatti hiyyoommatee jira maalirra jira reefu. Odaa kana hariyoomsuudhaaf akka sikkoo mandootti bara 2010 jalqabne daddacha deebisuuf hariyoomsinee jirra. Haa ta'u malee hojiin isaa ammas hanquu qaba. Hojiileen hanquu qaban akka daddacha kanatti hariyoomee jira. Akka sikkoo mandootti gumiin waliigalee ijaarsa waliigalaa guduunfuudhaaf akka biirottis yaadamee jira. Xiqqoo hojiilee namni jiran haala tasgabbii dhabuu biyyattiin itti galte kanaaf xiqqoo harkifate. Ardaa jilaa kana qonna ta'ee jira. Fooni waggaa dheeraadhaa fi ilmaan isaa itti guddifataa jira. Isa kana addaan baasuun hafee jira. Inni biraa immoo galma asitti ijaarame jedhee yaadni sun haga ammaa milkoofne qarshiin isaa haga miliyoona 3 walitti qabamee akkaawuntii cufaa tokko keessa galee jira. Isaas diizaayinii galmichaa yuunivarsiitii Madda Walaabutti fudhate. Isinis idduutti dhaabanii hojiinis erga hariyoome erga addatti dhaabanne hojiin keenya guddaan hojii gurmaa'insaati. Hojii gurmaa'insaati amma adeemsa afran irratti nama galchaa jirra, hojjetoota galchaa jirra, waajjira kireessaa jirra. Waggaa kanaaf amma hojii gurmaa'insaa, hojii qorannoo irra jirra. Kanaaf haalli jalqabbiin gaariidha garuu hamma barbaadamutti sikkoo mandoon godina 4 keessa jira. Godina Baalee Lixaa, godina Arsii Lixaa, godina Arsii keessa jira. Afran kun walitti dhufanii waan bu'uuresuu qaban waan jiruuf walitti dhufiinsa kanaan biiroon itti yaadaa jira. Dhimma kana kurmaana tokkoffaa lammaffaa kana keessattis hojiilee gurguddaa ivantii biiroon gaggeessaa ture keessaa isa kana mijaa'uu ta'uu hin dandeenye fuulduraaf kan hariyoomsine waliigala godinni afran kun iddoo tokkotti kan ijaaramu ta'a jechuudha. Manni Arsii sikkoo mandoo gadaa isaa deeffatuudhaaf akka abbaan gadaa jedhe heeraaf seera isaa jabeeffatuudhaaf waamichi nu dabarsinu koottaa jabaadhaa aadaa keenyaaf safuu keenya haa eeggannu bakka duriitti haa deebinuu jenna. Gadaan sikkoof mandoo akkaataa seeraaf sirnaa gadaatiin deemuu erga dhiisee waggoottan 136 ta'aniif adda citee erga turee booda bara 2010tti haaromsi gadaa sikkoo mandoo taasifameera. Kan hordofees sirnicha jajjabeessuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraatanis akkaataa yaadameen deemaa kan jirretu ka'a. Dhagaan kun kakaayame bara 2000 jechuudha kan inni kaayame. Yeroo sanitti sirnichi bara sanii seera osoo hin taane sirna kawaajjeessu. Sirna sana dhagaa sana akkasumatti dura dhaabee maqaaf bira kutee taree malee baajanni isaa garuma fedhetti modhoqa. Kana mootummaan bara kana jirullee cimee oolte bultee isaa keessatti kurree wayiin buqqifatu. Falaafaloo salpheef ta'uu qaba murtiin odaa roobaa. Tumataalee seera namni gurraachi sabdaneessi Oromoo kun tume ilmaan kuukeessa addunyaa nama fudhattee ittiin bulaa jirtu kun hundeen lallaba isaa as jechuu safarri isaa.